Uummatni amma ajjeefamaa jiru Oromiyaa eenyu bulchuu jetteen Abiyyi Sinjaan. Itoophiyaa eenyu bulchuu jetteen Abiyyi Sinjaan. Hin beekani bar. Mootummaa naannoo Oromiyaatu eenyu akka ta'e hin beekani bar. Waa'ee miidiyaa hin beekani bar. Wanta takko hin beekani bar. Warri amma bar ajjeefamaa jiru santu nama aarsaa bar. Mootummaa naannoo Oromiyaa eenyu jettanii yoo gaafattan nama isin deebisanii miti. Ummata waan takka waa'ee siyaasaa raaquu hin qabne kan biyya bulchu jiru sir kan beeknee jira baadiyyaa keessa yoo gaafatan jechuun hojjetanii galuu rafuu ka'uu malee hojii isaanii hojjetu malee wantuma deemu takka haquu hin qabne jira. Namni akkana yoo qalamu yoo ajjeefamu nama naasisa. Uummanni nagaa irratti abbaan fedhe ani akka maakiitti abbaan fedhe uummanni nagaa ajjeefamuu qabu, uummanni nagaa turfamuu qabu, uummanni nagaa tuqamuu qabu. Dhageeffadha kasi ajjeesu dhufe bar firra ajjeesi bar kun amantiin keenya hun jetti bar. Nama qawwee qabatee si dha'uuf dhufe firraa dha'isin jetti. Nama nagaa moo tuquun hin danda'amu. Abbuma fedhe maan ta'an nama nagaa tokko ajjeesuun inuma hin barbaachisu. Gaafa namni nagaa ajjeefame biyyi sun hin barbaadoyti. Dhiiga nama nagaati ammallee biyya san nagaa dhoorke jechuudha. Dhiigni nama nagaa dhiiga nama xuune dhiiga nama waan takka hin beekne yoo ganneexan yoomillee biyyi sun nagaan argattu ati nagaan argattu nageenya illee dhufuu hin danda'u. Hanqa uummanni nagaa irraa duutii dhaabbatutti saamichi dhaabbatutti buqqisuun dhaabbatutti morma qaluun morma irraa darbuun dhaabbatutti nageenya hin dhufu. Nageenya yoo barbaachisan yoo nageenya akka buu barbaannaa jettan kunis nageenya barbaada sunis nageenya barbaada sunis nageenya barbaada jira. Nageenya fiduun bar salphaadha bar. Uummata nagaa ajjeesuu dhaabuudha. Warra uummata nagaa irra doorsiisan uummata doorsiisan kana dhoorkuudha. Finxaaleeyyii faannoo achi keessaa baasuudha bar. Uummanni kun kan gaafate nagaa bar. Waan biraan gaafanne uummanni kun maallaqa hin gaafanne, uummanni kun nyaata hin gaafanne, uummanni kun eegumsa akkasitti eegumsa garaa hin gaafanne. Uummanni kun nagaa gaafate. Bakka nagaan haa bobbaanee gallu, nagaan haa bulu, nagaan haa rammachaa jira. Oromoo amma isaa kanatti. Oromoo isaa kanatti waa'ee lafaa dubbachaa hin jiru. Waa'ee nagaa dubbachaa jira Oromoo isaa kanatti. Maaliif uummata kanaaf hubachuun dadhabdan? Nagaa irratti hojjechaa jirra. Karaa nagaa barbaannaa jettan. Nagaa irratti hojjechaa jirtan. Biyya akka baddutti hojjechaa jirtan. Gaafa nama nagaa tuute biyyi baddee jirti. Ka hidhate yoo tuute, ka hidhate dheeyxee yoo ajjeeste rakkoon hin jiru. Hidhatee waan duudhaaf qawwee harka qabate waan ta'eef, duudhaaf ablee harka qabate waan ta'eef, duudhaaf dhakaa harka qabate waan ta'eef warra harkaa waa qabu dheeyxanii yoo dhoytan isaan warra duudhaaf qophee waan ta'eef rakkoon hin jiru bar. Ummata miskiina arra hojjedhee booruun jiraadha. Arra naada booruu naada bartijee ummata miskiina qotee bulaa yoo ajjeestan biyyaatu badabar. Qotee bulaan nagaa ajjeestanii waan magaalaan jiraattu isinitti ni fakkaata. Baadiyyaa yoo jiraatte magaalaan magaalaa taati. Biyyiin illee guddatti. Ummata nagaa ajjeestanii nageenya yoo milleen dhufu. Wal mari'atu miti inshallah Tanzaaniyaa miti. Biyya barbaadda yoo dheeyxanii nageenyaaf teessan ummata nagaa irraa hanqa lolan dhaabinitti ummata nagaa irraa hanqa faannoo finxaaleeyyii achi keessaa hin baasinitti waraanni sadiidhaan dhahamaa jiran hanqa hin dhaabbatinitti inshallah waan barbaaddan gootanillee waan barbaaddan gootan nageenya dhufuu hin danda'u. Nageenyi dura dursoo qee dhahamaa jirturraa ummata baalagee shiftaa biyyaaf jiraattee hin beekne. Gombadee faannoo achi keessatti ummata lafarraa fixaa jirtu. Hattoota halkan seenanii mana cabsan ummata irraa dhorkuun isinirra jiraata. Kanaan godinitti
wanti barreeffamaan nagiya barbaannaa nagiya irratti hojjannaa nagiya barbaannaa nagiya barbaannaa nagiya santu dhufa nagiyaanti maalti achi wal beellamee achi wal beellamuuf deemnaa baatii sadii booda akkas taanaa baatii lama booda akkas taanaan jenna wanti beellama nagiya barbaaduudhaaf beellama maaltu qabsi beellamni hin barbaachisu bar nagiya fiduudhaaf beellamni hin barbaachisu yoo lolaaf deemtan beellama qabattan malee dhugaan isinitti himaa fudhadhaa yoo lolaaf deemtan beellama qabattan malee nagiya fiduudhaaf beellamni hin barbaachisu guyyaa tokkotti biyya nagiya godhuu hin dandeessa amma daqiiqaa kanatti lolli akka dhaabbatu ummanni achi keessatti buqqaa jiru bikka isatti akka deebu achi keessaa faannoo baasuu hin dandeessa amma saa kanatti nageenya buusuu hin dandeessan garuu wanta nagiya hin barbaanneef malee maaliif nagiya jettan akka nama nagiya barbaadutti nagiya kan barbaadu isinii aangoorra taa'u osoo hin ta'in ummata miskiina dhumaa jiru nagiya barbaada isin caala dubbatu malee yoom nagiya hojjettanii beeytan hingaa kana booda qoosa oromoo irratti qoosuun hingaa qumaarri hingaa ummata miskiina maal akka taate kamtu mootummaa akka ta'e kamtu mootummaa oromiyaa akka ta'e kamtu Itoophiyaa bulchaa nama hin beekne ajjeesuun wallahi gaarii miti rabbiin balallee hin buusa jechuudha balaa illee ni buuti rabbi rooba godhee ibidda buusuu danda'a rabbi waan hin dandeenye hin qabu akkuma aangoorra si kaayitti aangoorraa si buusuu danda'a akkuma dandeettii si kannete dandeettii si dhorkuu danda'a akkuma miila si kannete akka miilli kan kee hin tarkaanfanne si godhuu danda'a akkuma ija si kannete akka iji kan kee hin laalle si godhuu danda'a rabbiin akka jiru maaliif irraanfanna gis takka rabbiin guddaan rahmaan anas sis uume akka jiru maaliif irraanfanna gis takka Oromoon rabbii qaba namni rabbii qabu immoo kufeellee lafan qabatu ol ka'uun isaa hafan qabu halkan dheeratullee bariin isaa hin oolu guyyaa tokko ni bari'a wanta biraa wanni jennu jiru tarabbii qofa kadhannaa amma tarabbii qofa Oromoon rabbii malee takka hin qabu firas hin qabu waraanas hin qabu hoogganas hin qabu hooggansas hin qabu nama isaa yaadus hin qabu takka hin qabu Oromoon amma isaa kanatti rabbii qofa qaba an yaanni koo kana Oromoon rabbii malee waa takka hin qabu kanaafuu rabbii keessan amantii keessan rabbii keessan kadhadhaa wanta jennu tokko hin jiru Oromoon bara obboleessanii ajjeesaa bara amma isaa kanatti Oromoo ajjeesu hedduu jira bara Oromoo ta'ee bara mana kana deemsee ni hajee faannoo ajajuu hin jira barsaa kanatti kan garaa isaatiif malee wanta biyyaa fi namummaan ittiin dhagaamne hedduutu jira bara gaafa obboleessaa ajjeesuu eegalee yoomillee nageenyi hin dhufu naa rabbi nagaa fidume inshallah kana caala dubbasuun irra hin jiraatu because bakka jechuun hedduu baddeessanii ganii akka ammatti bakka gaafa hacaaluun wareegamu sanii fi amma akka takkunatti dhagaame isin galee because harmee Oromiyaa gisee akkasi namni guguddaan akkana mataa qabatee gaafa ta'u akki isaaniitti ta'an yoo ilaaltan bar wallaahi garaa nama balleessanii bar ummata bar ajjeesuu miti bar kanatti dhoowufillee bar garaa nama balleessanii bar yoo ilaaltan jechuu qawwee itti fudhachuu miti ablee itti fudhachuu miti ummata bar jechuun ija badduu takkaan laaluu namatti ulfaatudha bar wallaahi laazim yoo akkas taanii kun akkana taanii bakka haalaan gubachuun isaanii sanirra mul'ate jechuun fuulli isaanii keessa yoo ilaaltan rakkoo hamaa keessa akka jiran ni hubattan rakkoo hamaa keessa bakka Gara hana balleessite wallahi Oromoon tun garuma hana balleessite anfaan
imimmaanuu osoo boo ijjina diddiimattee baru ijjina keessa boruuxe wallaahi jaarraa 21ffaa keessatti illee mormii gabbaanii Sirriitti faarsa keera.